Patooteen oduuteen jalqabaanii dhaabbani mootummoota gamtoomanii UN waraan Itoophiyaa ataatamaan akka dhaabbatu ammallee deebiin yaamichi dhiyeessite. UN waraan kaaba Itoophiyaatiin walqabatee kanaan dura mani marii nageen dhaabbatichaa marroo hedduu korka taa'ee waraanii haal duree tokko malee akka dhaabbatu gaafachaa ture. Hirpha gammachuu gabaas qaba. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres waraanni Itoophiyaa atattamaan akka dhaabatuuf irra deebiidhaan waamicha dhiyeessan. Guterres waliigalteen nageenyaa garee riphxee loltoota Revolutionary Armed Force of Colombia FARC jedhamu wajjiniin mallatteeffame ganna shanaffaasaa yaadachuudhaaf Kolombiyaa daawwachaa kan jiran yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaas fakkeenya kana hordofuu akka qabu gaafatan. Adeemsi nageenyaas Kolombiyaa keessa jiru waan na hawwateef qaamoleen waraana Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru deeggaran haal duree tokko malee saffisaan dhukaasa dhaabanii biyyatti akka biraaran waamicha dhiyeessaa jedhan. Antonio Guterres barreessaa olaanaan UN kun dhukaasa dhaabuun rakkina jiru furuudhaaf mariin akka jalqabamu kan haala mijeessuu fi Itoophiyaan tasgabbii naannichaaf gumaachuutti akka deebitu taasisaa jedhan. Waamichi barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii taasisan kun kan dhagaames wayita Ameerikaan waraana kanaaf furmaanni karaa waraanaa hin jiru jechuudhaan akeekkachiisaa jirtuttidha. Dubbi himaan ajaalaa Ameerikaa lola kanaaf dippiloomaasiin filannoo isa jalqabaa fi isa dhumaatii jedhan. Kun kan ibsame ministeerri muummee Abiy Ahmed dirree waraanaa iddoo loltoonni mootummaa finciltoota TPLF wajjiniin wal lolaa jiranitti duuluun achii hooggansa kennuudhaaf murteessuu isaanii ordofeeti. Finciltoonni TPLF waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin ta'uudhaan ammas gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiraachuu himu. Waraanni Itoophiyaatti ganna tokko lakkoofse kun rakkoolee namoomaa hordofsiisuun namoonni 100,000 lakkaa'aman kaaba biyyattii keessatti haala beelaa hamaa fakkaatu keessa akka jiraatan taasiseera. Waraana kana keessatti namoonni 10,000tti lakkaa'aman kan ajjeefaman yommuu ta'u, kanneen miiliyoonatti lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. UN qofa don taane kanaan dura gamtaan Awurooppaa biyyoonni gurguddoon addunyaa akka Ameerikaa, Germany, France fi United Kingdom waraanni Tigraay dhaabbatuu fi qooda fudhatoonni waraanichaa atattamaan marii akka eegalan yaamicha dhiyeessanii turan. Kongireesiin Federaalaa Oromoo kafaa'oon mootummaa yeroo atattamaan akka hundaa'u gaafate. Kafaa'oon ibsa kana akka baase yeroo waraanni biyyattii hammaachaa dhufee fi dhaabbileen biyya alaa lammiilee isaanii biyyattii keessaa akka ba'an akeekkachiisaa jira. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu itti gaafatamaan wajjir kafaa'oo Boxuruuna Gamtaa BBC turtii waliin taasiseen rakkoo ammaa biyyattiin keessa seentee furuu fi waan ta'uu qabu akkanaan ibsa. Maatii olaanaatu dubbise. Rakkoon biyya kanaa babal'ataa dhufeera. Keessumaa immoo walitti bu'iinsi babal'ateera. Biyyi kun immoo carraama diigamuurra geesseetti. Ibsi keenya kun yaaddoo biyya keenyaaf qabnu agarsiisuudhaaf jenneetu kan baafneedha. Qabiyyeensaa mootummaan amma aangoorra jiru biyya kana baraaruudhaaf hin dandeenye. Kanaaf mootummaan yeroo gabaabaadhaaf hojjetu haala mijeessee biyya kana tasgabbeessuutti adeemu, chaartarillee qopheessuutti adeemu kan jedhamu of keessaa qabaasuma gabaabaatti. Kaafaawwan dhimmoonni hedduun yeroo kaan ibsa baasa. Tarii ibsi isin baastan kun hagam bu'aa qabattanii yaaddu, hagam jijjiirama fidattanii yaaddu, irra deddeebiidhaan yeroo hedduu ibsa baasaa turtan. Nu egaa ammallee gara fuulduraatti illee numa baafna. Maaliif ga'ee keenya keessa waa tokko ta'a jenneetu abdataa jirra. Maaliif yoo jettanii guyyaa tokko namni nu dhaga'ee keessumaa immoo namni waa'een biyya keenyaa kun yaaddessu as ba'ee nu wajjiniin tumsee adeemuudhaaf danda'a kan jennu abdii waan qabnuuf olee buleegaa namni baay'een watti dhaga'amee jedhee dhimma kanaa fi tumsuu danda'a jenneetu yaadna abdanna. Maaliif namni rakkoorraa barateellee of sirreessuu hin danda'a, wal sirreessuus hin danda'a. Haaluma kanaan qaamni mootummaa amma aangoorra jirullee ejjennoo keenya kana, ibsa keenya kana hubachuudhaani Tiraa jechuudhaaf hin danda'a jenneeti kan abdataa jirru. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru, ministeera muummee dabalatee gara duulaatti bobba'aa jiru. Uummanni illee hoggana biyyaa kana hordofee akka duuluuf kakaasiitu jira akka biyyaatti. Kanarratti kaafaa'oon waan mareeti jira. Ejjennoo akkamii qaba? Maal jedha kanarratti? Ejjennoo kaafaa'oo durumaan duratti egaa baay'een keessan beektu jenneetu abdataa jirra. Biyya kana keessatti waraanni gaggeeffamuun irra hin jiru. Nageenyi bu'uutu irra jira. Qaamoleen waraana jiran hundumtuu qawwee isaanii lafa kaa'anii gara marii nagaatti akka adeeman nu gaafataa turre. Ammallee gaaffii keenya sana itti fufuudha jenneetu
ibsa akkanaa baafne. Wanti amma godhamaa jiru kuni iddoo tokkotti yoo dhaabbachuu baatee jedhe biyya keenya balaa hin taanerra buusuu danda'a jenneetti sodaa qabna. Waamichi nageenya yeroo as gabaabaa keessatti godhame walitti deebinaa mariidhaan biyya ijaarra malee wal waraanuudhaan dhimma siyaasaatiif jedhame keessumaa immoo siyaasa keessaa immoo aangoodhaaf jedhame biyya keenya keessatti waraanni geggeeffamaa jiru dhaabbachuutu irra jira. Sabnis kanuma irratti yaadda'uutu irra jira kan jedhu irratti hundoofneeti nuyi ejjennoo akkanaa kan fudhannu. Kafaa'oon filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa waajjiraaleen isaa bakka garaagaraa biyyattiitti jala cufamu akkasumas gaggeessitoonni fi miseensonni paartichaa hidhamuu hordofee dhiibamnee jechuun hirmaachuu dhaban. Dhaggeeffattoonni oduu teenya gabaaboo jalqabaanii waraanni kaaba Itoophiyaa hammaachuun biyyoonni lixaa fi UN hojjettootaa fi lammiileen isaanii biyyatti dhiisanii akka ba'an yeroo gorsaa jiranitti Raashiyaan garuu haali magaalaa Finfinnee tasgabbaa'aa jetti. Kanaaf karoora hojjettoota imbaasii magaalaa Finfinnee jiranii fi maatii isaanii biyya baasuu akka hin qabne beeksifti. Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti miseensonni poolisii namoota soda nageenyaaf shakkamanii to'annoo jala jiran mana malsirreessaa akka ba'an taasisan to'annoo jala ooluun ibsame. Itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii magaalichaa Inspektaa Addis Gabrahiwootii fi saajiniin olaanaa Mulugeeta Gashoo namoota garee shororkeessaa TPLF'n waliin hidhata qabu jedhanii to'ataman. Achuun magaalaa Dabra Birhaanitti sadaasa 25 irra kaasee namoonni waraqaa eenyummaa magaalattii hin qabne sochii akka hin taasifneef dhorkamuu bulchiinsi magaalattii beeksise. Waajjirri kominikeeshinii mootummaa bulchiinsi magaalaa Dabra Birhaan toora miidiyaa hawaasaa irratti akka beeksisetti jiraattota magaalattii kanneen waraqaa eenyummaa qaban qofaatti guyyaa sochii taasisuu danda'a jedha. Kanaaf sababii kennameef qaamoleen iddoowwan garaagaraa irraa lo'anii galuun naannicha qorachuu fi hojii odeeffannoo kennuu hojjetan jiraachuu waan ergameef jedhan. Jijjiiramni qilleensa hammaachuun gosti simbirroo yookiin simpirree albatroos jedhamu akka walii kan taasisee jedhu qorannoon hariiroon gaa'ila isaanii kan addaan citu yoo jaalalli duraan ture dhabamee fi yookiin ammoo yeroo walii kennuuf dhiisuun ta'uu malaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa imbaasii Ameerikaa akeekachiise. Deeta ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabada Deessisaa ibsa kenneen Ameerikaan ibsa akeekachiisaaf jechuu baastuun lammiilee Itoophiyaa shororkeessuu irra dabartee maqaa dansaa Itoophiyaa xureessuu jirti jedhe. የአሜሪካ ኤምባሲ እና አንዳንድ የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ያሉት ጫና እጅግ baasiin Ameerikaa fi bakka buutonni mootummaa Ameerikaa tokko dhiibbaan isaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran haala nama qaanessuun itti fufee jira. Keessumaa torban muraasa dura hidhattoonni TPLF Finfinnee marsaniiru. Ololli jedhu tamsaasuun lammiileen isaanii Finfinnee keessa akka ba'aniif kakaasaa turaniiru. Biyyoonnii fi imbaasiiwwan biroos tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhataniif dhiibbaa taasisaa turan. Kun soba ta'uun isaa mirkanoofnaan abdii godhatanii kan turan gareen shororkeessaa Finfinnee seenuun isaa jalaa fashilaa'ee abjuu ta'e afnaan ajandaa biraa qabatanii dhiyaataniiru. Guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti haleellaan shororkeessuu raawwatamuu danda'a jechuudhaan ibsa sodaa uumu baasaniiru. Akeekkachiisawwan of eeggannoo akka taasifamu jedhanii baasan kunneen dhugaarraa kan fagaatanii fi Itoophiyaa shororkeessuun TPLF immoo looguu gochuun kun waraanni ifaree banamuusaa ifa gochuu barbaanna. Ofuma isaanii addatti ragaa fi agarsiiftuun tokko ifatti osoo hin mul'atin haleellaan shororkeessummaa ni raawwatama jechuudhaan Itoophiyaanota sodaachisuu hawaasa addunyaa immoo Itoophiyaa nagaa hin qabdu jechuudhaan abbootiin qabeenyaa tuuristoonni akka gara Itoophiyaa hin dhufne gochuudhaaf akkasumas maqaa gaarii Itoophiyaa balleessuudhaaf ibsa kaayyeffate akka ta'e beeksisuu barbaanna. Kun seera dippiloomaasii kan cabsee fi hariiroo nagaa seena qabeessa biyyoonni waliin qabaataa turan kan balleessu ta'uu ibsaa. Mootummaa Ameerikaas ta'e teessoo isaa Finfinnee kan godhate imbaasiin Ameerikaa gocha shororkeessummaa fi qaanessaa ta'ee fi itti gaafatamummaa hin qabne kana irraa akka of eeggataniif ni akeekkachiifna. አሸባሪ አሳፋሪና ኃላፊነት የጎደለው መግለጫዎች ራሱን እንዲቆጥብ እናስጠነቅቃለን። Dhaabbileen deeggarsa Ameerikaa deeggar laachuu dhiifnee baanaa jechuun sodaachisaa jiraataniillee kabajni Itoophiyaa qamadiin hin jijjiiramuu ka jedhu obbo Kabadaan gargaarsi lammiileen Itoophiyaa biyyattiif taasisaa jiran abdiin horee jedha. Hoogganaan biiroo nageen magaal Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa magaal Finfinnee keessatti yaaduun nageenyaa raagaan deeggaramee hin jiru jechuun miidiyaaleef hime.
Daa'imni ganjaa ongee Booranaa fi kaab keenyatti mudateen beelaa jirtu jaldeessa baboon kanaan haati isii dootee guddisaa jiraachuun namoota hedduu gara nyaata boncima mudat kanaanii bineensi bosonaa akkuma horii kaanii du'aa jira. Kaab keenyaa naannoo Isiyolloo bakka Garbatula jedhamtuutti daa'imni Amina Jiloo jedhamtu tuniin adooman barumsatii galaa jirtu jaldees kan argattee mana isaaniitti kunuunsaa jiran. Haati isii Tiyya Gurraachaa akka Aminaan jaldees kan itti argatteef waan keessa jiran nuuf ibsiti. Intalti qoontuuni jaldees kana kiisin argatteeni iskuul nagaa sun. Maqaan iskuula nagaa? Maqaan iskuula. Iskuul kaan isaa dagaggalteennaan dagaggaluu jiru fuula galtee tulaa'een tokkotuladhani. Aramuumis gaaddisuun jalchiisa gattilmaan kaan isun mukta ciisa agarteennaalee alla ilmaan jedhanii fuudhanii gadi hin dhufan. Isiileen akkisiiti qaramoo wanni kaan seeqa malee alla maqa malee argadde maan jettee siin dhufteennaan takkee qamaa wanni jaldees gaaratiin guddina miskiina laftiillaa beeloof takkumuudha. Binnamiilleen beela kan bineensilleen beela deemaa irra fuudhu. Waanumnu nyaanna kenne deemi guddi qaama wiikisatiin abirjis. Aanallee hin duwwaa sagalee nyaata waan akka hindiisii waan akka eebbee haccisin kennaaf. Intalsaallee kenniileen akkuma haati gabatee hojjetu iskuul deemtuyyuu wakee keenee dhoksilee duuma akkas hin dira deemtee gaggalti. Qananilleen qadaa'uu waan jiran. Dhiisareen tokko dargar tokko tokkollee aananiif hindiisii waan kana waan inni argatu waan inni fedhi bitaaf. Akkanuma wanniin kaan amma kabisaa yoo wata yayya akkana ta'a ilmaan kiyaalli nabban qabdu. Ati ijoollee hagam qabda? Ani ijoollee 4 qaba. Akkamiin guddifti ijoollee tante taan? Ijoollee tante abbaan bireen jiru wayaa fatee amma kana yaamanii wayaa miidhee dhiblamaan tokko argadee cee achiillee waan xiqqoo tokko hojjedhee wayuma akkanum deemu. Karretta biyya faradee qoraan facabsadee kanuma qoraan fa gurguradee akkas. Lafti suniin akka malee bonaa jedhan mee haal bonaa lafti akkam jirti biitii beela akkam jirti? Lafti akka dabaaboon oola akkana kan gar beeltillee akkasum namillee akkuma bineensi jedhatu namillee akkasum beela. Wanni tokkollee kan jiran jirtu beessa wayiillee bitachuullee namni miskiina kennaa kun danda'u wayii beeku kutani. Sagada agar akkanuma sabaaboo olee guyyaa gara jiranii kuttee fakkum kayyaanami onnee fi kennee amnallee hin darbadhu miskiina shooriin guddifadha lakkee onnee fi kennee akkuma ilmaatti guddifadha kan isaallee guddisaa jedhee akkan ceedisa jedhu dhibbi tokko aanisa isaabaaf ta'uma akkanaan guyyaa gara biyyuumirra fuudhee fifa boriyyaata hojja kan xalaas argar kennaaf akkuma ilmaan kiyyaadeen fuudhaan. Nami bineensi kan raasatti ofirra deebise saniin jira. Namni gari hin jedha. Namni ofirra deebisi maali atillee ilmaan kakkeessillee lafa rakka qabda. Maamalleen tana isillee diisiin qabdu ilmaan isillee cibsi kana siimatti rakka qaba lakkee maali nalla shoori waan nyaata nyaadheen. Aatelee sitti rakka qaba? Ijoollee si cufna rakka qaba. Ijoollee hagam qabdi? 5 qabdisi. Ijoollee 9 guddisuu jirtaa jechuu. Olla isaanii kataa'e Naasir Muhammed kan taltituun akkuma jaldees guddisaa jirtu yattiim ta'uu himu boni hammaatee nama saa fi bineensi alaalleen akka jajjaba jiraachuu himu. Eegibeta oolaan buute simpirree bineensi kun cuf ollaa gabbaafa dirat bineensi akka jaldees gaaraa kamalee simpirree cufa mutana dirqan kee jiru. Mutana aniyyuu simpirree gololchii jira taa kanatti. Wanni kun gabbaafattee duubi guyyaa dhibbii intaltaan guyyaa akka wiikii 3 kadab. Jaldeessi du'ee haati teettee oduu jirti argiti ilmaan kaan dhageessa. Hojjumtaan fuutee maantaati. Ilmaan kaan fuutee warratti hin galte. Ilmaan kaan hojjesin akkan baatee deemtuun gurrisii yooti. Sagalee kennuufi ansite walumaan ta'anii hojjesin halkan akka nama kaan dhodhoofte rafif. Dhiira isatti riiba kaase. Lafa ka'ee aanan kenniteefi. Lullee waan kaan dhageenne naan xiqqoo qarqaaru aansin. Waan akka hindiisifa binnaafi aanan fa warrilleen guddoota barkii hin qabu. Mallee ijoollee dhuu qabani. Dhageeffatooteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna mammaasi galgal kanaa naa ta'uu dinnaan ilkaan hooqadhaa jettisareen hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa.